kan si diigu ollaa makee jira. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumuraatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka barattan kabajaan isiniin gaafadha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu kun Oromiyaatu Yuunifoorii. Sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa kanan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeeti. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti. Dargaggoo tokkoo fi shamarree tokko baay'ee wal jaallatanii ture. Ijoolleen kun lamaan barnoota irra waan jiraniif yeroo kanatti yoo wal fuune bultii keenya irratti dhiibbaa ni qaba jedhanii waan yaadaniif wal fuudhurra naannoo mana jireenyaa isaanii bakka tokko yookiin immoo mooraa tokko keessa godhachuun innis mana isaa kireeffatee isheenis mana ishee kireeffattee mooraama tokko keessa jiraachuu ni eegalu. Haa ta'uutii garuu mooraa sana keessa dargaggoota hedduu fi shamarran hedduutu gala. Waliin baay'atanii yeroo jiraatan dhiiraan shamarran barbaadan hedduminni isaanii shamarraniin illee dargaggoonni barbaadan heddumina qabu mitiire. Dargaggoon kunii fi shamarran kun baay'ee babbareedoo akka mooraa sanaatti waan ta'aniif kan isaan barbaadu hedduudha. Otuu jaalallee akka qaban beekamanii dargaggoonni isheedhaan shamarran immoo isaan baay'ee jeequu ni jalqabu. Maarreegaa jireenya hawaasummaa keessatti walitti deemuu tokko mana isa tokko dhaquu waliin nyaachuu waliin dhuguu waliin haasa'uu wal gaafachuun ni jira mitiire. Dargaggoo kana bira jaalallee isaan alatti shamarranii fi dhiironni warri kaan ni deemu. Mana shamarran kanaallee jaalallee isheen alatti dargaggoota warri kaanii fi shamarran warri kaan ni dhaqu. Yeroo hedduu immoo namni mana qofaatti kireeffate meeshaa addaan baay'ee mana isaa keessa waan ta'e hin jirreef kan irra haasa'anii boqotan siree ciisichaa lafumarra afatanitti irratti nyaatu irratti dhugu galgala immoo isumarra ciisu hanga daa'imni mana keessa hin jirretti haala kanaan jiraachuun baay'ees namatti waan hin ulfaanneef mana dargaggoo kanaas mana shamarran kanaas waanuma kanatu jira. Haa ta'uutii garuu wanti kun jireenya isaanii keessatti rakkoo uumuu barbaade. Mana dargaggeessa kanaa dubartoonni ni jiru yoo ta'e gara jaalallee isaa deemuun yookiin immoo bilbiluufiin kunoo innoo abaluuf abalu gidduu taa'ee akka garaa isaa ta'aa jira koottuu mana isaayyuu laalii jechuun isheetti dubbatu. Isheenis dhiirota waliin mana ishee keessatti taphachaa kan jirtu yoo ta'e kunoo abaluuf abaluun jaalallee kee erga fudhatanii bubbulaniiru ati ofumaa ciistee raftaa isheen kabiraa hammachuu jalqabdeetti jedhanii isatti dubbatu. Jaalalleewwan kun lamaan gara jalqabaa irratti otoo walitti hin dubbatiin garaama isaaniitti walitti qabamuu akka wal ooduu barbaaduu wal dubbisuu dhiisuu yeroo fedhanitti dargaggoonni warri kaan ishee barbaadan shamarran warri kaan isa barbaadan anis jira jechuun lamaan isaaniitti maquun walirraa kaachisuudhaaf jecha gidduu isaanii hinumaa hammeenya garaa dabaluun walirraa fageessuu isaanii dhufanii. Kanaan otoo jiranii otoo waliin dubbisiin jaalalleewwan kun lamaan baatii tokko baatii lama ni lakkoofsisu. Akka carraa ta'ee garuu adda ba'iinsa namaa kan barbaadu akka jiraatu nama keessatti namni tokko akka ta'ee wal jaallatee hanga dhumaatti akka jiraatu nama fedhu tokkotu ture. Namni kunis akkuma isaanii barataa kan ture mooraama sana kireeffatee kan galu. Haala ittiin walirraa gargar bahan wal dubbisuu dhiisan qaceellootti waan beekuuf lamaan isaanii qofaatti bira deemuun maal taatee maaliif isa waliin hariiroo kee dhaabdee jedhee yeroo gaafatuuni innis isheenis abaluu waliin guyyaa akkana godhee abaluu waliin immoo ammayyuu akkana gochaa jira jechuun oduu namoonni mooraa sanaa gargar baasuudhaaf itti fayyadaman isheenis innis nama kanatti dubbatu. Yeroo kanatti inni gaaffii tokko qofa isheedhaanis isa
isaadhaanis qofa qofaatti ni gaafata. Ni jaallattaanii jedhee isheetiin yeroo gaafatu eeyyeen isaaf jedheen walitti siquudhaaf jecha mooraa kanan galee baay'ee nama naaf ta'u nama na gammachiisuu danda'udha jettee dubbatte. Innis yeroo gaafatamu eeyyeen isheef jedheen mooraa kana galeen kunoo ishee dhabee nama akka ishee jaalladhu addunyaa kanarraa hin qabu jedhee deebise. Yeroo kanatti namni kun lamaan isaaniitiin otuun walitti sinfidee ni jaallattu jedhee yeroo gaafatuuni isheenis innis eeyyeen baay'ee natti tola jedhanii. Yeroo kana namni kun mooraa gara biraa namni ittiin baay'anne oduun faca'uu hin dandeenye deemee kireeffatee dargaggoo fi shamarree kanaan daandii gara garaarra baasee mana sanatti walitti fide. Walammatanii walitti boo'anii. Namni walitti isaan fide kunis dhuguma kan wal jaallattan yoo ta'e lamuu lammataa adda baatanii jiraachuun isin irra hin jiru. Yoo isin adda baatanii kan jiraattan yoo ta'e inkirdaanni isin gidduu seentee jaalala keessan booressitee booddee gargar isin baasti. Inkirdaanni immoo nyaata hin taatu. Yeroof qofa qamadii fakkaatti. Yeroo daakamtu midhaan hin taatu. Nama wal jaallatu gidduu seenee dubbii kan booressu nama sana barbaadee waliin jiraachuuf otoo hin taane daandii xiqqoo waliin imalee yeroo rakkinni gufuun qoraattiin dhuftu akka isan beennetti jalaa baduuf jireenya isaa booressuuf rakkinatti sagalchuuf kan qabatee jiraachaa jiru harkaa balleessuufidha. Isin gidduullee kan seenee wal kan isin wallaalchise inkirdaada akkanaadha. Kanaan booddee lama ta'atii mana kana keessa jiraadhaa. Meeshaa keessan ammuma deemaatii dafaa fidadhaa isaan qaanessaa jechuun isaan gorsee. Erga kanaa isaanis meeshaa mana isaanii deemanii fudhatanii gara mana sanaatti hin deebine. Al takka takkaa naannoon jiraannu qofti jaalala keenya irratti dhiibbaa fiduu booressuu gargar nu baasuu ni danda'a. Jaalallee koo faana eenyutu oolaa? Eenyu waliin buna dhugaa? Eenyu waliin yoo haasa'e itti tolaa? Jedhanii beekuun barbaachisaadha. Booddee namni nutti maxxanee jiru kuni hir'ina keenya bal'isuun fedhii isaatiif nu oolchachuu ni danda'a. Bakka kamittiyyuu taanaan namni waliif ta'ee wal jaallate itti inaafama. Akkamittiin sadarkaa kanarra ga'e jedhama. Tokko akkuman kana duratti isiniif kaase gaarii yaadee kan adda bahan walitti kan fidu tokko immoo kan waliin jiraatan gargar baasuuf dhama'a. Hanga lubbuu ofiitti kan wal jaallatan yoo ta'e huba of gidduu galchanii sababa humni tokko guyyaa tokko dhuftee nu waliin oolteef jireenya keenya kan booressinu otoo hin taane yoo danda'ame huba sana of gidduutii baasuu yoo dadhabame immoo hubni sun lamuu lammata akka nutti hin dhufne dhorkuun barbaachisaadha. Dubartiifis dhiiraafis gochaawwan akkanaa rakkisoo waan ta'aniif otuu ilkaan godhatanii gadi hin fagaatiin of eeggachuun barbaachisaadhaan dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.